Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya har'as haala yeroo irratti mari'achuudhaa fi asitti Profeesar Isqeel Gabbisaatii fi obbo Jawahar Muhammad affeerree jirra. Islachuu baga nagaan dhuftaniin jedha. Jawahar illee baay'ee islachuu asir baay'ee fagoo miti. Garuu gara stuudiyoo keenyaa baga dhuftaniin jedha. Meegaa sududaan kan irratti mari'annu har'a baay'inaanii hala yeroo oromiyaa yeroo ta'u isaan kana keessaa nageenya jalqaba godhannaa dhimmoota biraas gara dhumaatti kan kaafnu ta'a. Mee Profeesar Isqeel irraan jalqaba. Yeroo ammaa kana oromiyaa keessatti haalli nageenyaa kaan haalli nageenyaa sodaachisaa ta'eera jedhu kaan immoo lakkee haala gaariirra jira jedhu kan jedhus jira. Mee walumaa galatti haala nageenya oromiyaa akkamitti ilaalta? Hala nageenya oromiyaa ergii waggaa 4 nagaa argate oromoon jechuudha. Oromiyaa keessatti jeequmsi numa jira ture. Fincilas haa ta'u poolisiin oromiyaa yeroo tura mootummaan oromiyaas waraana gadi baasee fincilatti wanti jiran warra jiran ajjeesaadha ture. Kanaaf nagaan hin turre. Garuu humna waraanaatiin gadi qabamee humna mootummaatiin gadi qabamee nagaan akka argamu waan fakkaatu jira ture. Ergii dhiyoo kana keessa mootummaan abbaa irree darbee dimokiraasiitti cehuu jalqabneerra ergii jenneeti. Garuu waraannis hin jiru, nagaanis hin jiru. Garuu sodaan waraanaa hinuma jira ture. Yogguu duraanii gadi qabamee jira humnaan. Kana booda immoo nagaanis hin jiru, waraannis hin jiru. Garuu sodaan waraanaa lafuma haalli jira ture. Iddoo adda addaatti walitti bu'iinsatu jira ture. Daangaarra walitti bu'iinsatu jira ture. Gurguddaadha iyyuu. Nama baay'eetu ajjeefama, nama baay'eetu ari'ama, nama baay'eetu buqqa'a. Kun hundumtu walitti qabatee jira walirraatiin dhaabbanne jechuudha waa'een nagaa kun. Amma immoo yeroo dhiyoo kana keessatti immoo dibbee waraanaatu jira. Ji'a lamaan sadan darbees immoo dibbee waraanaatu rukutama. Maqaa olaantummaa seeraatiin olaantummaa seeraa hojiirra oolchuu qabnaa barbaachisaadha jedhu dhugaadha. Olaantummaa seeraa barbaachisa yoo shiftaatu biyya keessa deemaa jira ta'e, yoo hattuutu biyya keessa deemaa jira ta'e, yookis weeraratu jira yoo ta'e olaantummaan seeraa eegamuutu irra jira dhugaadha. Garuu tokkoon isaa waan amma ilaalaa jirru rakkoo siyaasaatu jira. Rakkoo siyaasaatu waliigaltee dhabuutu jira. Maaliifi dirree siyaasaa sanatti bal'ate namoota haaraatu humnoota haaraatu dirree siyaasaa kanatti galee jira. Sababii kanaatiif waan haaraan mul'atee jira. Dhimma siyaasaarraa kan ka'e walitti bu'iinsi iddoo iddootti hin mul'ata. Yoo walitti bu'iinsi hin jirre waliin ciigga'uun inuma jira ture yeroo dheeraadhaaf. Sababii kanaatiif dibbee waraanaatu rukutamuu jalqabame. Amma immoo karaa moyaalee yoo ilaalle waraanatu jira. Waraana outright jira yeroo ammaa kana keessa. Kanaan duras tureera waraanatu humna gurguddaadhaanii meeshaa waraanaa gurguddaadhaanii waraanatu jira. Kana keessatti gaa waan san maali jettee yoo dubbatte waan uummanni gajjaasaa sanaatti dubbatu dhageessuu fi waan mootummaa irraatti dhageessu adda. Ijoolleen 14 ajjeefaman kan namarraatti dhageessu humna raayyaa ittisa biyyaatu ajjeese jedhama. Raayyaan ittisa biyyaa gidduu dhaabbata. Ga'u gidduun dhaabbatu ta'e immoo gara uummataatti garagalcheedha. Kanaaf walumaa galatti kan jechuudhaaf dandeenyu waggaa 4-5 darbe kana keessa nagaan jira jechuudhaaf hin danda'amu. Nagaan sun immoo akka namoonni jedhan haalli isaa gaarii ta'aa deematu hin ta'in akkan amma argaa jirutti waan managed peace jedhan kun jira. Achirraatii ka'ee achirraatii waraanni lafa hin jirres nagaanis lafa hin jirretti garuu sodaan waraanaa lafa jiru keessa achirraatii immoo amma dabarree dibbee waraanaa amma immoo waraanatti ce'inee jira. Akkasitti natti mul'ata. Gadi bu'aadha deema. Humna mootummaa ol ta'ee gadi ta'ee isaa hin beeku garuu waraana keessa waan lixne fakkaata karaa moyaale. Jawahar mee egaa Profeesar dibbee waraanatu jira, sodaa waraanatu jira kan jedhu kan inni kaasaa jiru. Carraa oromiyaa keessa harka caalu keessa deemuu argatteerta. Mee ta'u haalli nageenya yeroo ammaa kana maal sadarkaa maalirra jira jetteetti xiinxaltaa? Dhuguma dibbee waraanaa jira? Dibbee waraanaa jira. San dura garuu maaltu jijjiirame?
mootummaan madura turee fi kammaa jidduu jijjiiran maaltu yoo jira hogga jenne duuti turte yeroo sanis ammas jirti ajjeechan ture ammas jira garaagarummaan ture dur mootummaatu nama ajjeesa state sponsored attack mootummaatu nama ajjeesa ture mootummaan nama ajjeesuu dhaabee jira irra caalatti jechuu dandeenya amma there is state sponsored attack hin jiru kun jijjiirama guddaadha mootummaan qajeelfamaan ajajee nama ajjeesaa hin jiru bakka tokkotti hin jira bakka walitti bu'iinsi jiramu garuu akka imaammataatti qawweedhaan rakkoo furra jedhamee yaada jalatti godhamaa ture sun hoggansi amma jiru kun erga dhufee booda jijjiiramni kun ce'umsi kun erga eegalee booda dhaabatee jira garuu mootummaan waa lama godhuu qaba ture negative and positive rights kan jennuun kun nama ajjeesuu dhiisuu fi namoota immoo ajjeechaarraa baraaruu responsibility to protect qaba mootummaan amma nama ajjeesuu dhaabee jira lubbuu nama baraaruu garuu bahaa hin jiru dirqama lubbuu nama baraaruu bahaa hin jiru jechuudha gara gumuziinis gama Beenishaangul gumuziinis yoo kan fudhannu taate naannoo Amaaraa keessattis waan ta'uu fudhanne naannoo gara Cinaaqsanis kan jiru taate Mooyyaaleettis amma kan jiru mootummaan lubbuu lammiilee eeguu hin dandeenye jeequmsa bakka adda addaatitti uumamu kana dhaabsisuu hin dandeenye so nama ajjeesuu irraa jijjiirama gaariidha positiividha nama eeguu irratti humnas kallattiis lafa hin kaayamne jijjiirama guddaan ani argu kana rakkoon amma Profeesar kaasee jira rakkoon nageenya rakkoon jeequmsaa bakka adda addaatti jira waan sadii adda baasanii ilaaluu hin danda'amu security economy and politics siyaasa nageenya fi dinagdee adda baaftee deemuu hin dandeessu kanaaf sadeen kun wal unkuraat rakkoo uumaa deemaa jiru keessattuu rakkoo siyaasati amma nan arga mootummaanis bakka adda addaatti sugarbamu rakkoo Mooyyaalee jennaa Mooyyaaleetti bidda dhaamsinaa utaalteetti saasigaan jalaa dhaqxii dhaqnee achitti qabuudhaaf yaadlaa utaaltee Cinaaqsan dhaqxi rakkoon kun garuu rakkoo siyaasati rakkoo Finfinneeti jechuudha it is political problem becoming security problem rakkoon security immoo gagaritti uumamu siyaasa irratti dhiibbaa fidaa jira kanaaf yeroo dheeraadhaaf kan wayiwaachaa turre ce'umsi kun eegalamee dirreen siyaasaa eega baname taate dirree siyaasaa keessatti akkuma reefu Profeesar jedhetti taphattoonni hedduu waan seenaniif taphattoonni kun seeraaf heera ittiin taphatan akkasumas daanyaa isaan taphachiisu daangaa dirree sanii beekuu fi walitti bu'iinsi illee kan dhufu taate osoo gadi bu'ee rakkoo nageenyaan uumin rakkoo siyaasaa qofatti akka hafutti irratti hojjechuudha barbaachisaa kanaaf paartiin biyya bulchuu fi paartiin mormitoota waliin gatta'anii sirriitti walii ibsuu danda'uudha qaban kan jechinne wayiwaachaa turre sun hin dhagaamne kanaaf rakkoon siyaasaa mataan isaa walitti qabamuu dhabuun hoggansi siyaasaa political elite jennu kun mataan isaanii walitti qabamuu dhabuun lafa irratti gadi bu'u rakkoo siyaasaa qofa osoo hin ta'in rakkoo nageenyaa uumeeti kan jiru kanaaf Oromiyaa keessattis Oromiyaa alattis bakkoota adda addaattis rakkoon nageenyaa ni jira Tigraay qofa rakkoon nageenyaa kan hin jirre kana namni of gaafachuu danda'uudha qaba sababa lama jiran natti fakkaata booda sitti deebuu dandeenya tokko siyaasaa isaanii mataa walitti qabaniiru mataa walitti qabanii jiran lammaffaa ibidda silaachitti qabamu achii fuudhanii bakka biraatti qabsiisaa jiru saniin alatti naannolee hunda keessatti rakkoon nageenyaa akka jirutti kan argu Profeesar meeraa nageenyaa kana jabeessinee dubbanna egaa sirni duraan ture suni amma tokko qabsoo uummataatiin edda kufee asitti egaa haaromsi godhamaati jira nageenyatu dhufaa kan jedhu abdiin ture garuu amma haalli nageenya dibbee waraanaa jira kan jedhu ibsitee jirta maal inni ka'umsi nageenya eegamaa ture kana akka boora'u godhe sababni isaa maal inni jetta sababni guddaan akka manni jechaa ture waan walitti hidhu barbaachisa sirna tokkotu darbee sirna tokkotti caalu jirra gidduu sana keessatti tokko irraa tokkotti yeroo ceenu gidduu sanatti waan walitti hidhamutu jalqaba jiraachuu irra ture tarsiimoodha barbaachisa akkaataa iddoo tokkotti ceetu tarsiimoon sun haala meeqaan dubbadha jira sa jennu maaloo sa jennu wanni sun walitti hidhameeti miti kan inni jiru lammata rakkoon dhalachuunsaa akka inni malu beekamaadha ture durii jalqabee maaliif beekama hoo jette namoota humna siyaasaatii fi humna dinagdee dhabantu jira paartii kana dhabantu jira jijjiirama kana hin jaalatan maaliif jijjiirama kanatu harkaa buuse iddoo guddaa isaan qaban
waggaa dhibba tokko ta'utti iddoo sanarratti teenyeeti humna siyaasas qabannee humna dinagdees qabannee jiraanna jedhanii warra turantu harkaatti tasa bade. Sababii kanaaf jibbaata si loluu isaaniitiif akka isaan qophaa'an beekamaadha. Ammayyuu humna isaanii gadi hin baafanne malee gadi baafachuudhaaf jiru. Humna qopheeffataa waan turaniif ji'a torbaaf. Humnoota jijjiirama kana deeggaran dhimma siyaasaatiif iyyuu adda ba'uu dandeenya. Adda baana ilaalcha adda addaatu qabaannee jiraannu iyyuu aniifati waliin jaallannu yoo taane iyyuu jijjiirama kana iddoodhaan ga'uudhaaf waan barbaannuuf wal duukaa deemuun irra ture. Humnoota siyaasaa sana walitti hin qabne akka walitti qaban akka inni wal deeggaruun goone. Yeroo hundumaa akkaataan itti tokkummaa sana ijaarra jedhamee yaadamu yaaduma tokko jalatti hiriiraadha. Anumatti dhiisaadha. Anuu nan beeka. Isin hojii keessan hojjedha anumatti dhiisa ka jedhu sanadha. Akkasittiin deemuudhaaf hin danda'u. Wanni guddaan wanti cimaan tokko rakkinni kan uumuudhaaf danda'e humnoota siyaasaa sanatu walittiin dhufne. Humnoota siyaasaa hedduutu jira. Wal amantaa hin uumne achi keessatti. Sadaffaan uummata dhaggeeffachuun uummati roorroo isaa himata. Roorroon uummataa suni akka namni tokko yookiis gareen tokko kaasetti ilaalama yeroo hundumaa. Akkasitti miti kan inni gaafa uummanni himatu rakkoon jira jedhee himatu rakkoo sana dhaggeeffattee furmaata itti barbaadda malee lakkii warra diinota tokkotu kana godhe jettee yaadda yoo ta'e rakkoodhatu uumamaa jechuudha. Walumaa galatti haaluma nuyi keessa jirru sanatu jalqaba gudunfamuutu irra ture. Gudunfamuu jechuun immoo eessaa kaana eessa akka geenyu gulantaa tokkorraa gulantaa tokkotti attamitti akka dabarru qabaachuutu irra ture. Kana hin qabnu. Humna siyaasaa wal fakkaatantu wal duukaa hin jiru. Sadaffaa waan uummanni roorroon himatu sanatu dhagahamaa hin jiru. Keessuma waa'ee haaromsaa. Haaromsi jedhamu kun haaromsi mataarraatii gara miillaatti gadi buutu irra ture. Kan ammoo lafa haallee dhaggeeffadhu kanuma jedha namni. Dambidolloos kan jiru kanuma, mandiis kan jiru kanuma, roobees kan jiru kanuma, diriiraas kan jiru kanuma, eessa lafa hundaa kan jiru kanumadha. Ilaa kanadha kan ta'an rakkoo cimaa kan ta'aa jiru. Jijjiirama sanatti iddoo gadi bu'u jijjiirama sana kan danqutachi ol baheeti baay'ateeti jira jechuudha. Nasirratti ibsuudhaaf Jawaar humnoonni siyaasaa wal hubachuu dhabuun nageenya eegamaa ture sana danqa akkamitti ta'uu danda'e? Akkuma Profeesar Kaasetti humnoota bakkuma lamatti aqoonnu humna biyya kana jiru. Humna jijjiirama barbaaduu fi change agents, change seekers kan jennu humna jijjiirama hin barbaanne reactionary force kan jennu humna lama jira. Waggoota 4-5 dabre humni kun walirratti qabsaa'ati kan dhufe. Booddarra humni jijjiirama barbaadu irra aanee dhufe. Humni jijjiirama barbaadu kun mootummaa keessa ture, mootummaan ala ture, bifa siyaasaatiin, bifa dinagdeetiin, bifa adda addaatiin ture. Paartii adda addaatii, namoota adda addaatii, profeshinii adda addaa keessaa dhufu kan jijjiirama barbaadus. Kan jijjiirama hin barbaannes militarii keessa jira, security keessa jira, dinagdee keessa jira, saba adda addaa keessa jira. Humna lama kanatu wal'aansoo godhaa ture waggoota 5 darbe kana keessatti. Dhumarratti humni jijjiirama barbaadu mo'atee hangoo siyaasaa micciiree harkaa fudhate. Amma ji'oota torban kana keessatti humni jijjiirama barbaadu jijjiirama hojii baay'ee hojjete. Mataa garuu humna tokkotti walitti hin deebine, walitti dhitinne. Daandii tokko irra hin deemne. Gammachuudha qabaa, gamaan ni dhiibbata. Roodmaap yeroo baay'ee waan jennu tokko jira. Karaa kamirra deemuu qabna kan jedhu, akkamitti deemuu qabna, saffisa kamiin deemuu qabna kan jedhu change seekers, change agents warra jennuun kuni muummicha ministeerarraa kaasee hamma biraatti warra jiran regroup godhuu qaban turan. Paartilee siyaasaa wajjin walitti koottaati mari'adhaa waggaa jennu maal jechuu keenya waan biraatii miti taa'aati akkatti aangoo qooddattan albeedhaan muradhaa miti. Caayaa takka jalatti deebi'a humna tokko ta'a wal harkisuu dandeessu wal si'achuu dandeessudha. Ji'a torban kana keessatti humni jijjiiramaa kun bakka tokkotti deebi'ee itituu hin dandeenye humna tokko ta'uu hin dandeenye. Waan nama ajaa'ibsiisuun garuu warri jijjiirama barbaanne reactionary forces regroup godhe dhahamee rukutamee hamileen isaa bu'ee addaan harca'ee ture miti amma Maqaletti regroup godhee jira. Torban darbe kana waan ta'aa jiru osoo waannu warri jijjiirama kana danquudhaaf irratti qabsaa'aa ture sabaatni akka
Geetaachoo, Barakat, Siyyum hundi maqalee jiran. San qofaa miti nu keessaayis nama geeffatanii Somaaliirraayis geeffatanii bakka adda addaatti geeffatanii jiran. Warra achiin dhaqee immoo bakka jiran hundatti activate godhaa jiran jechuudha. Reactionary forces regroup godhee jira. Rukutamee rifatee hamilee cabee ture akka mukaatti mataa ol qabatee bayyanatee yoo darbe kana keessatti amma humna tokko ta'aa jira. Humna tokko ta'ee dura waggaa dhabeessanii hojii survival kan jennu san of dandamachiisuu ture gattee aanu. San booda mataa ol qabate. Amma ofirraa ittisuu bira darbee tarkaanfii fudhachuu eegalaa jira jechuudha. Jedheen ture jechuufi miti. Barreesseen ture jaha moo torba dura. Karaa Morsii moo karaa qeerroo deemuu qabna kan jedhu. Morsiin Ijiptitti maal ta'e? Namni yoo inni barbaade amma dhaqee Facebook irraa arguu danda'a. Barreeffama dheeraa karaa Morsii akkamitti hanqisuu qabna. Ijiptitti humni jijjiiramaa wal ta'ee Hosni Mubaarak aangorraa darbe. Caayaa tokko jalatti hin deebine warri Musliim Biraazerhuud filannoo silaa hin mo'anne jedhee fiigee dhaqee mo'ate. Garuu warra wajjin jijjiirama fide san of jalatti hin hammanne, of jalatti hin qabanne. Maal ta'e booddee haga isaa fi warri isa wajjin jijjiirama fide wal atakaaroo godhutti humni gube sun biyyee nyaate, lubbuu horate, of jajjabeesse counter attack godhe. Akkamitti counter attack godhe yeroo humni jijjiiramaa suni wajjin deemuu dadhabee walitti bu'etti jidduu seenee beenziletti raphe. Jidduu seenee ogoo isaan waliin dhaan tokkuma ummatuma Hosni Mubaarak buusetu bayee deebee Morsii buuse. Garuu ummanni sun deebi'ee agoo qabanne waraanni jidduudhaan seenee qacam godhee irra taa'e Morsiis humna jijjiiramaa hunda cafallaqee jechuudha. Kun akkan taanee jennee waajjaa turre ji'a jaha dura. Kun amma achillee hin geenye garuu ammas as deebi'aa jira. Kanaaf maaltu ta'a sitti fakkaate? Jijjiirama keessatti caasaa tokko sirna tokkorraa gara sirna bira kirkira sirnaattitu uumama. Kirkira sirnaa uumamu san keessatti daftee hireetti yoo itti fayyadamuu baatte rakkoo dinagdeetu uumama, rakkoo siyaasaatu, rakkoo security uumama. San daddaftee walitti qabaa kan deemne taate humni ati kuffite sun tokkoffaa kirkiruma san keessaa biyyeen facaatii fi biyyee san nyaatee lubbuu horata beekta deebi'ee. San booda deebi'ee rakkoma uumamaa jiru sun rakkee dinagdee san dinagdee amma biyyuma kamittu humni jijjiiraman barbaanne olaantummaa dinagdeeti kan qabaatu security keessatti olaantummaa qabaata. Haga feetee soo qajeelchu taate yeroo gabaabaa keessatti olaantummaa inni dinagdee fi security irratti qabu san dhabamsiisuu hin dandeessu. Kanaaf gaafa ati maal jettaan yeroo caagula shirrii san fixxee ati deebitetti inni biyyoo nyaate ol deebi'ee eegaa jechuudha. Kanaaf ammas Itoophiyaa keessatti kan ta'aa jiru humni reactionary ta'e humni jijjiiran barbaanne suni biyyoo nyaatee ol ka'ee jira. Biyyoo nyaatee ol ka'ee ofirraa ittisee inumaa idduudhaaf counter offensive kan jennu idduudhaaf mataa ol qabachaa jira. Kanarra aanuu kan barbaadamu taate kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Irran deebi'a. Ibidda mooyyaalitti qabu irratti bishaan darba. Kan damidoolatti uumamu irratti bishaan darba. Kan maal you can't win. Maaliif ibidda baay'ee harkaa qaba laale nama humna ibidda baay'ee harkaa qabu diinagdee harkaa qaba. Mootummaa waywachaa jira bara. Diinagdee harkaa qaba. Waraana harkaa qaba. Iccitii biyya kana harkaa qaba. Ati ibidda kana hoggaasti dhaamsite achiin sii qabsiisa. Ati fiigdee tokkoffaa risoorsii hin qabdu, mallaqa hin qabdu, humna nageenyaa hin qabdu, laafa dhaqee bitinsi jalaa godhe jechuudha. Fakkeenya mooyyeetti waan godhan laali. Mooyyeelatti namicha achitti nama fixetu achitti hidhaa jira. Hidhaa maal jira jechuun kaampii keessa jiraata. Maqalatti hoggaa rigruup godhan booda aktiveetii godhan isa achi. Namicha santu lola kana geggeessa. Maal godhan amma osoo waan humni federaalaa seenee haa to'atu eegee jedhame booda humni jijjiiramaa saffisaan tarkaanfii fudhachuu dhabuu isaatirraa yeroo bitachuudhaan jarri yeroo kalee jeneraaltonni dhaqanii naannoo san silaa to'achuudhaaf deeman uummata fixuutti seenan jechuudha. Kanaaf diiteelii keessa seennee abalu jechuu miti kan barbaachisu bakka kana miti. Hoggansi sadarkaa adda addaatiin jiru bigger picture laaluu danda'uu qaba. Humni jijjiirama barbaadu paartilee hundarraa qaamota hundarraa caayaa takka jalatti deebi'ee mataa takkaan socho'uu baannan warra jijjiirama barbaanne sun biyya nyaatee ka'ee idduudhaaf arraba dheereffatee jiru kun hunda ishii mataa keessa iddee liqimsuu isaa waan hin oolle.
Profeesar mee amma gaa humnoota siyaasaa yeroo jennu kan warra keessattuu warra jijjiirama kana deeggaranii kan mootummaa warri mootummaa jiru warri immoo morkitoota yookiin mormitootni jiru. Mee haala nageenyaa kana keessatti dadhabinni isaan qaban garri lachuu qaamni lachuu akka amma kan Jawaar jedhe humni du'e suni biyyoo nyaatee akka hin kaane akka ka'uuf yookiin immoo mallattoo ka'uu tokko akka agarsiisuu fi sababa kan ta'an dhaabbileen siyaasaa gama lachuutinuyyuu maal gochuutu isaan irra ture isaanoo dadhabinni isaanii attamitti ilaalta? Dadhabinni guddaan waan amma hojjechuun nurra jiru maali ka jedhu irraati madda isa wal aanuu irraati. Mootummaanis waan godhu sana waan beeku natti hin fakkaatu warri mormitootaas waan beekan natti hin fakkaatu waan godhan sana. Tattamaan irra bahee dubbii natti fakkaata. Fakkeenya keessaa baaseetanii ni maali. Mootummaan amma biyya bulchu OPDOdhaa fi ABO'n waan walitti dhaban qabaachuu irra hin jiru. Uummata tokko hojjetu. Yaada tokko hojjetu. Cehumsi kun demokraasiitti hageessu jechuu wajjiniin hojjetu. Yoo eenyutu gaafa filannoon ta'e eenyutu mo'a kan jedhu yoo isaan gufachiise malee sababii irratti wal dhabaniif hin qaban. Tokkitti illee walii galanuu jedhame kan isaanii walii galchiisu uummata isaan hojjetaniifidha. Waan isaan dhaabbataniifidha. Kanarratti adda ba'umsa waan qaban yeroo dheeraadhaaf walitti hin dubbanne yookiis wal hin jaallanne yoo jedhan malee. OPDOnis Oromoodhaaf kan hojjedhaa jedhanii ergii waadaa galanii jijjiirama kanan godha jedhanii ergii galanii ABO'n diina isaanii miti. Diina isaanii ta'uunis irra hin jiru. Waliin morkachuu danda'u. Morkii namaa miti. Morkiin siyaasaa. Garuu gara waraanaatti walitti deemuun yoo hin hiikkattu taate yoo hin hiikkattu ta'e yoo jedhanii walitti muggutaa ooluun sababii kanaatiif immoo humna waraanaa mootummaa fudhadhee tan gadi sitti baay'ee waliin jechuun waan barbaachisaa miti. Tokkollee waan barbaachisaa miti. Biyya ijaaraa jirra. Oromiyaa walitti ijaaraa jirra. Biyya Itoophiyaas akka haaraatti ijaaramaadha jira. Sababii kanaaf hojiin ammaa waa'ee ijaarsa biyyaati malee humnoota warra jijjiirama kana cehumsa kana gara booddeetti deebisuudhaaf barbaadan warra yeroo isaanii ji'a 7 kana ji'a 8 kana yeroo itti fudhatanii itti qophaa'aa turan seelii isaanii lafa adda addaa asoosaa keessa maaloo keessa warri kaa'aa turan horii ittiin qaban tokko jedhanii gadi taa'aa turani hamma isaan walitti dhufanitti eenyuuf fira ta'u jarri kun lamaanii waan irratti wal lolan hin qaban turan silaati jechuudhaaf hin jedhe maalirraati rakkoon isaa hojjette akka siyaasaatti gaafa yaaddudha dhimma siyaasaa gaafa yaaddudha gaafa filannoon ta'e eenyutuma kan jedhu yaaddeetiti waan bor ta'uudhaaf adeemu har'atti as fiddeeti of gufachiisteeti diinaaf karaa bantaa jechuudha. Rakkoo guddaan kan jiru kanarrattidha. Humnootni siyaasaa kana walirratti dhufuun irra jiru yaada isaan itti deeman sanatu tokko gatii ta'eetiif malee ummata isaan hojjetaniif tokko gatii ta'eetiif malee nageenya ummataatiif gatii ta'aniif malee gatii jar lamaan wal jaalachuu irra jiraatuutiif miti. Garuu bakka itti galma tokko qabu yaada tokko qabu. Kanaaf waan akkasii kana gargar baafachuudhaaf hin danda'u turan. Rakkoo gara biraatu jira. Waa'een cehumsa kanaa eessaa baanee eessa dhaqna kan jedhu irratti waa'ee ABO duwwaa miti asirratti uummatnis jira. Waan uummatni eeggataa turetu jira. Waan uummanni eeggataa ture sanatu sagaleen isaayyuu badaa deeme. Jijjiirama uummanni eeggataa ture sagalee isaa badaa duwwaa deeme miti as deebi'ee waan irratti qabsaa'aa turre sun lafa itti deddeebi'ee mataa yoo ol kaafachuu jalqabetu jira. Rakkoo akkasiitu jira. Yoo kana walitti hundeeffannu taane waliin hojjenna isa jennu sana dhugaa hin dhugoomsinu yoo taane waan barbaachisu ummata kanaatiif jenne ummata waggaa meeqa dararame kanaatiif jenne kanaa jenneetiti geeddarra yoo hin jennu taane yoo mootummaadhaa fi ABO'n wal lolan kan dhiigi dhangala'u ummatuma Oromooti miti ijoolluma keenya miti isaanoo miti kan dhiigi irraati dhangala'u kana gooneetiti warra diinaatiif karaa banaadha jirra. Siyaasa keessaa ba'uudha qabna. Dubbiin waa'ee siyaasaa miti. Siyaasni maali beekta? Yeroo hundumaa abbaan tokko mo'ee abbaan tokko mo'amuudha. Achi keessa hin jiru.
amma biyya ijaarsa biyyaadha kan barbaachisu, biyya jajjabeessuudha kan barbaachisu. Yoo siyaasa akka yaadaatti akka namoota siyaasa duwwaatti yaada habna ta'e amma yoo rakkina keessa jirra. Yoo achi keessaa baane garuu humni siyaasa jijjiirama kana fide humna guddaadha. Kan fide immoo baay'ee isaa keessatti qabsoodhuma Oromoon godhe sana keessaatti kan achi ol baase. Kanaafi inni hundee isaa ta'e sun yoo hin irraanfatamu ta'e siyaasa keessa yoo baane ammayyuu fagoon deemne itti deebi'uudhaaf hin dandeenye. Karaa sanarraati yoo amma karuma sanarratti fufnata yoo ta'e garuu dibbee ani isin jedhe dibbee waraana sana walitti rukkunna yoo ta'e garuu badiin dhufuudhaaf jedhu warra mootummaa duwwaa miti warra barsiisotaa duwwaa miti biyya baay'ee balleessuudhaaf adeema. Mormitoota fi mootummaa ilaalchisee Jawaar dhiyeenya kana eenyuun tokko fooramiin dhaabbilee siyaasaa tokko wal dhaabuudhaaf walii galamee ture. Mee tumsi sun nageenya ammaa nageenya sila hawwamu sanarratti qooda maaliif qaba? Tumsi suni yeroo ammaa kana nageenyuma sanaayyuu tiksaa jira, garamitti deemaa jira sitti fakkaata? Akkuma reefu jetti rakkoon nageenyaa bakka adda addaa godhamu jiru kuni mallattoo rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa Finfinneetti godhamtutu rakkoo nageenyaa Mooyyalettis Gidaamittis bakka adda addaatti uuma. Finfinneetti gaafa mataa walitti qabanne qeen gadiin nagaa argata. Finfinneetti gaafa mataa walitti raasne gaditti namni mataa keessa wal dhaha. Kana namni beekuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf gaafsanii dhaabbileen siyaasaa hundi waliin dhufanii warri silaa akka diinatti jedhamanii lallaalaman walitti dhufuun suni hoggasuma jeequmsa hiriira maal jedhamu san dhaabsise waan dhaabsifne deebii kenneera jechuudha. Garuu itti fufiinsaan hojjetamuu qaba. Ibidda dhaamsuu qofaaf ta'uu hin qabu. Ibidda dhaamsuu mannaa maaliif isaata dhagama guutuun jaarranne nuti. Ibiddi akka hin dhufne ibidda dhaamsuurra ibidda akka hin qabanne yeroo hundaa'u humnoonni jijjiirama barbaanne jennuun kuni citaa goggogaa irratti kibriita isaan kibriita qofa qabu beeki. Kibriita citaa goggogaa irratti buusu. Citaa goggogaa san immoo nutu dhoorguu qaba. Nutu dhoorguu ittiin deemuu danda'uu qaba. Waan tokko beekuu qaban humnoonni jijjiirama barbaadan biyya kanatti kan Oromoo keessattis haa ta'anii kanneen biroo. Wal mo'achuun hin jiru. Wal mo'achuun hin danda'amu. Maaliif hin danda'amne sitti fakkaate? Namni kan mo'atu namni tokkoof lama yoo kophaa wal lole tokko hin mo'ataa tokko hin mo'ama. Warri jijjiirama barbaadne akka ati wal mo'attu hin barbaadu, akka ati wal dadhabsiiftuudha kan barbaadu, akka ati wal kuffiiftuudha kan barbaadu, si lamaanuu kuffisee aangoo qabachuudhaaf. Ammallee irra deebi'a 2012 2013 Kaayirootti maaltu ta'aa ture? Tahrir Square booda maaltu godhame? Warri militariif warri jijjiirama barbaadne sun dura liphanitti warra Muslim Brotherhood kana gargaaran akka isaan aangoo qabatan. Erga aangoo qabatanii booda kophuma fiiganii aangoo qabatan oduu jiran mari'achiisan. Aangoo qabannee sagalee guddaa % 52 akka argatan. Aangoo qabataniit warri jijjiirama barbaadne qaama sanii ta'e daddafee qaama ta'e ukkaamsuu yaale. Warri Muslim Brotherhood hoggaa warri isaa wajji jijjiirama fide dargaggoonni hojjettoonni qaamonni adda addaa progressive forces jennu kuni yeroo isaan gaafii kakaasuu eegalan humna waraanaatti qabatanii gadi cabsuu barbaadan. Rakkoon garuu humni waraanaa warri jijjiirama barbaadne suni akka warri aangoo qabate sun immoo milkaa'us hin barbaadan. Jara kaan hin kakaasu jeequmsa uumuu maal godhuu rakkoo biyya keessa uumuu rakkoo diinagdee uumanitti uummanni komii akka uumu godhan. Komii san immoo mootummaan akka hin hiikne humna mootummaa immoo hin dadhabsiisan. San booda maal godhan humni mootummaa dadhabee jedhu uummanni irratti fincile. Hoggaa uummanni irratti fincile booda uummata sirri kutan namichas aangoo irraa buusan. Maafan jedha. Arra tapha fakkaata warri abaawwatii fi warri opiidiyoonni godhaa jiran kuni. Warri aangoo irra jirani deeggarsa uummataa qabna. Murnoonni siyaasaa hedduun nutti maxxananii jiru. Kanaaf jara kana cafallaquu dandeenya deemuu danda'an. Akka isaan jedhanitti harka wayyaanotaa eega jiraatan immoo jiraatan immoo ammas jiraachuu baatu ati balbala bannaan sareen inuma seenti. Tokko akka mo'anne hoggaa tokko laafa'e humna kennanii hoggaa tokko jabaate gadi itti dhiibu. Waliin jara lachuu cabsaniit daaraa godhu malee tokko mo'achuu hin danda'u. Amma torban kan walgahii godhanii turan warri mootummaa dongora harki dhaameef dhugaadhaan jennu dongora maaliif jedhi. Walgahiin godhamu fooramiin amma godhamu kan paartii tokko ta'uu hin qabu. Kora akka Oromootti yoo ta'e kora sabaati kan saba hundaati kan ta'uu qabu sabni hundi keessa jiruuti. Akka Itoophiyaatti immoo kan ta'u taate kan paartilee hundaati.
Saniyoon ta'in waan tokko beekuu qaban warri jijjiirama kana hoogganaa jiran kophaa isaanii jijjiirama kana malkaadhaan gahuu hin danda'an ceessuu dhiisi. Diinaaf karaa saaqa kan barbaachisu maali amma kan jechaa jiran asiin nu seenaa jiru warri diinaa asiin nu seenaa jiru warri diinaa harki diinaa asiin nu seenaa jiru jedhu miti. Diinni sareedha yoo jenne balbala kee akka hin seenne mana kee akka hin seenne yoo barbaadde balbala hin cufataa qaawwan duuchita. Garuu obboleessa kee alatti dhiifte balbala yoo itti gadi cuftu taate dhadha'ee yookiin sirratti cabsuu barbaada isaa cabsaa jiru namni biraa yoo jigii baay'ee immoo fudhata. It's human nature. It's human nature. Kanaaf haalli amma deemaa jiru kuni almost frame by frame replay of what happened in Egypt. Frame by frame kan akka beekanan barbaada. Frame by frame odoo duuba deebi'anii waan ta'e timeline yeroo sanii ani katabaatan leen ture sirriitti biyya san hordofaa ture it is frame by frame replay. Kana avoid gochuudha counter revolution keessa seenaa jirra amma. Kanaaf falli guddaan jiru walitti gaarreeffachuu miti waliin morkuu miti humni jijjiirama kan Oromoo qofa miti. Biyya kana keessatti humni wayyaanee lole humni wayyaanee morme kundi mana tokko keessatti deebi'ee balbala jirtu san tokkummaadhaan yoo cufate qaawwa jirtu hunda tokkummaadhaan yoo cufateen alatti walitti dhiisi walitti lolee mana walirratti diigee dhiisiiti adda addaan yoo kan taa'u taate jarri wal nyaachifti. This is fact waan duuba deebi'u miti. Profeesar Jawaar wal mo'achuun hin danda'amu kan jedhu ejjennoo akkasii qaba. Tokkummaa guddaa qaba, tokkummaa xiqqaa qaba. Attamitti wal mo'achuun hin danda'amne. Kana yaada kanatti walii galta. Waan keessa jirru ka haala keessa jirru sanatu yeroo itti wal mo'atan miti. Waan Itoophiyaati kan jennu garuu gara caalu kanatti dubbataa jiru naannoo Oromiyaa keessa waan jiru irratti. Maaliif gara caalu jeequmsis aggaammiinis haleellaanis garuma Oromiyaatti kan dhufaa jiru. Wal mo'achuu jechuun eenyutu wal mo'ata? Gartuu tokko irratti taatee attamitti wal mo'atta? Gara tokko taatee attamitti wal mo'atta? Hin danda'amu kana keessatti. Lammata immoo maal irratti wal mo'atta? Maal gochuudhaaf wal mo'atta? Inni yaadamuun iyyuu irra hin jirudha silaa jalqabee kan hin jedhu. Dubbiin ammaa kun waa'ee siyaasaa miti yeroo jettu siyaasa keessatti tokko mo'ee tokko mo'amuutu irra jira akka siyaasaatti. Filannoodhaanis tokko mo'ee tokko mo'amuutu irra jira. Filannoo sana keessatti immoo tokko mo'ee tokko mo'amuudhaa fi yaada haaraa dhiyeessiteetiti yaada haaraa sana keessatti uummanni keessaatii filata. Amma isa miti kan keessa jirru. Tokkoffaan jijjiiramni kun milkaa'uu qaba. Jijjiiramni kun milkaa'uu qaba. Jijjiiramni kun akka milkoofneef immoo wanni amma ta'aa jiru sababii akka siyaasaatti yaadnuuf waa'ee mo'achuutiif mo'achuu waan yaadnuufititi warri jijjiirama kana gara booddeetti harkisuudhaaf barbaadan isaan jabaatanii warri gara fuulduraatti deemsan immoo bittinnaanii jiru. Yoo mo'amne walumaan mo'amna malee warra kaaniitiin wal mo'achuudhaaf hin dandeenyu. Yeroo isaa miti. Siyaasa yeroo sanaa miti. Akkaataan itti ilaalamuun irra jiru har'a waa'ee wal mo'achuuti wal mo'achuu dhiisuu irratti rakkoon nu fuuldura jiru maali yoo jette rakkoon nu fuuldura jiru siyaasa duwwaa miti. Dinagdeen illee jira. Kan akka dinagdee immoo gaaga'umsa cimaa fiduudhaaf deemu jiru. Dinagdee duwwaa miti. Mootummaan bulchaa hin jiru garaa isaa jalaatii lafatti kufee jennee si wajjin illee danattuu dheengadhaa haasahaadha jirra. Kunis bol'ataadha jira. Namni bahee galuudhaaf hin danda'u kanaaf nageenyi hin jiru jennee wanni kun hundumtuu ergii wal duukaa dhufeera ta'e akkaataatti formaatni barbaadanis akkuma sana sistemik ta'uutu irra jira. Inni Jawaar sila abidda dhaamsuu miti inni jedhu kana argite walitti qabatee jira kun hundumtuu. Cidiitu lafa jira kan jedhamu namoota hojii hin qabneetu jira. Namoota kaleessa karaa cufantu jira. Har'a hojii kan barbaadantu jira. Kana keessa lixeetitii inni kaanii dhugaa ga'uudhaaf danda'a kan jedhamu akkaataan itti waa'ee rakkoo kanaa nuyi yaadnu sanatu rakkoodha. Waan mootummaa qabuu fi paartiin mootummaa qabu mootummaarra waan jiruu fi humni poolisiis humni raayyaa ittisa biyyaas kanuma isaa itti fakkaata. Rakkoon siyaasaa rakkoo siyaasaati. Akka siyaasaatti kan inni hiikamu irra jiru. Rakkoon siyaasaa humna waraanaan barbaadu.
kun gargar hin baane margite gargar waan hin baanee fi humna ummataatiitii fi humna raayyaa walitti naqtee mo'atta lachuu keetu wal duukaa mo'ama. Wal duukaa mo'ama. Isaayyuu amma kan jiru ummanni rakkoo gurguddaadha himataa jira. Dhuguma rakkoon kunis immoo hinuma jiru. Sababii kanaatiif humna ummataa warra jijjiirama barbaadu duwwaatu hin ta'in humna karaa dinagdees waa beekani humna investmentiis maaloo yeroo barbaaddu keessatti wanti xinnoo irratti siyaasa irratti wal lolaa oolta yoo ta'e eenyutu eenyuun mo'a lachuutu wal duukaatiin mo'ama lachuutu wareegama gurguddaa baasuudhaaf adeemaa jira. Sababii kanaatiif waa'ee mo'uutiif waa'een mo'amuu kana keessa yoo jiraachuun irra hin jiru yeroo isaa waan hin taaneef jechuudha. Mee Jawaar sirriitti dabaltaa waa'ee nageenyaa kanarratti gadi jabeessinee dubbachuu barbaadeni. Egaa amma nageenya akka mirkanaa'uu fi achittis amma fakkeenyaaf Moyaaleetti rakkina jira, gara dhiha Oromiyaatti rakkina jira, iddoo adda addaatti rakkinatu jira. Rakkinni nageenyaa kun furmaata akka argatuuf immoo jijjiiramni namni baay'een irratti dhume kun akka lafa qabatuu fi akka keetti furmaanni isaa tokko lama jettee lafa keessu maali? Furmaata dura keessattuu waa'ee Oromiyaa gad dubbanne waan tokko akka uummanni dhaga'utti akka warri walloo lafa aggaamataa jiru kunillee sirriitti dhaga'utti waan yeroo baay'ee itti yaadee qoradhee shuur ta'ee himuu barbaadu jira. Oppidoonis abbaa irree ta'uu hin dandeessu. Biyya kanatti keessattuu paartiin kun itti fakkaata malee it has no military, social, economic basis for dictatorship. Hin danda'amu. Akka amma isaan yaadan kanatti warra isaan qawweedhaan loluu barbaadu kana militariidhaan dammaqnee humna olaanaadhaan cabsinee qabanne yoo jedhan they will be in for a surprise. Maaliif naan jedhi makkalaakayaan isaan qabani ganaa kasaanii hin taane nama biraattu jaarrate akka ka isaanii ta'utti reefu qabuu eegalan. Kanaaf lola seenne yoo kayyan taatellee militarii beeziin qabu jedhee miti lola seenna militariidhaan biyya kana caafan laqnee wanta tokko waan akkasii waan dhaga'uuf binna yoo kan jedhan taate is not going to work. Maaliif naan jedhi akkuma reefu siin jedhetti kan isaanii hin taane shirri isaan achi eegan sun achi keessan dhalachuudhaaf ta'a. Kanuma waan Moyyaaleetti ta'e ajajni isaan kennan jidduu seenaatii to'adhaadha yookiin jidduu seenanii walitti naqaa turanii yookiin jidduudhaa bahaa turan. Kanaaf humna waraanaa kanas abdataniit humnaan biyya sana cabsinee binna jedhan darrong kana fudhachuu danda'u qaban. Economic basis economiin kunis kan ormaaf jaaramee fi ammas harka ormaa jiru waan ta'eef humna abbaa irree sustain gochuu hin danda'u. Social basis immoo hin jiru. Biyya kana keessatti keessattuu Oromoo keessatti amma humna dimokiraasiif bilisummaa barbaadu malee humni abbaa irree tursiisu hin jiru. Doogora Ijiptii beektaa ajaa'iba natti ta'a. Namu yeroo sanitti amma warreen Muslim Brotherhood kun relatively better organized waan turaniif cafallaqi dhayi maal abbaa ishii warra imperialistoonni geggeessu warra dahinnatiin geggeessu jedhanitti tifoosuun baay'ee ture sibaroo ka jedhu hedduu ture. Sabra walloo jedhee deebinaan harki cabee jechuudha hin danda'u. Social baasiin hin jiru uummannichi waan akkasii deeggaruu hin danda'u. Warra abaa'os ta'e warri biraa immoo kan humnaan yoo akkasitti yaadanii jiraatan humnaan mootummaan tun laaftuudha girgirooftee jirti mootummaa tana kaballee irraa buufna humnaan jedhanii deeman taate hin danda'an. Maaliif naan jedhe tokkoffaa humna militarii akkasii ijaarratanii deemuu hin danda'an ammatti. Lammaffaa social baasiin rebellion hin jiru amma. Koziin hin jiru. Finciluudhaaf loluudhaaf koziin hin jiru. Insurgency without cause cannot sustain it. Periphery irratti waan adda addaatti turuu dandeessa. State power control gochuudhaaf garuu powerful emotive cause nama barbaachisa. Koziin akkasii hin jiru Itoophiyaa keessa. Maal taasisu akka ati wal waraansatti seenan. Wanni waan dhufani murna lamaan kana dhiisi sareenis biyya kana haa bulchitu I don't care. Sirnaan haa bulchitu malee itti dhufte. Garuu gara kanatti yoo deeman taate maal akka ta'u beektaa? Warri diinaa gara lachuufu ulee itti darbaaf qabadhu sirraan qate hoo dar qabadhuudhaan san qofaa miti kan irra jabaate immoo maal godhu beektaa? Miila laaffisu reefu siin jeen jira. I can see it waan ta'u deemu yoo jarri kun militariitti deemna jedhani amma humna Oromootumatti qorrooyyaa miti militarii keessa maal keessa saboteejii godhu
mootummaa laaffisu. Kanaaf warra mootummaa kuffisaniin waan mootummaan laaffatetti fakkaatee baloo jedhaniin warri bisun immoo girrisee hoggaa dhufee jabaate isaanillee miila dhabu. Miila cabsu odeeffannoo mootummaaf kennu maal godhu. Ultimately diinni kan barbaadu waa lama. Opinionis power consolidate godhee biyya kana akkan ceesifne barbaada. Abaa'onis madda cehumsa kana humna cehumsa kana opiniyoodhaaf akkan daballe barbaada. Abaa'oon opiniyoota dabalame jechuun humni isaa cimaa ta'a. Namni jijjiirama barbaadu hundi opiniyoo wajjin walitti dabalame jechuun humni jijjiiramaa cimaadha. Jijjiiramni kun bakka gahuun hidhee isaa hin bal'ata. Duuba deebi'uun isaa immoo haphataa deema jechuudha. Kanaaf bifa kanaan kan deemuudhaaf ta'an. Fakkeenya iddoo kanonni haasamu jira waa'ee ajjeechaa akka kaasamu. Odeeffannoo kana jaratu fiid godha. Warra abaa'oo bira dhaqanii isin ajjeesuu hedanii, isin hidhuu hedanii, filannoo keessaa isin baasuu hedanii, maal isin gibba godheet mootummaa irra shakkiin akka dhufu godhu. Mootummaa keessa seenanii isin ajjeesuu hedanii, mootummaa take over gochaa jiranii, sheexaana wajjin dalaganii, maalii wajjin dalaganii itti guutan. Namni akkana dhaga'uun barbaada. Intelligensiin biyya kanaa takka hojjechaa jiru takka mootummaa diinaaf dalagaa jira. Warra dhaabaa keessas infiltrate godhanii gubbaa hamma gadiitti itti seenanii itti deemaa jiru. Kuni waan opidoodee waa baay'ee miti. Biyya kamiyyuu keessatti revolutionii booda wanni akkanaa hin ta'a. Maaliif sirni abbaa irree tokko yeroo dheeraa yeroo turutti qaama hawaasaa sadarkaa adda addaa keessa jiru keessa sirna basaasaa gad diriirfata. Gaafa abbaan dirree sun kufu sirni basaasaa sun mataa lafa kaayata. Maal jenne reefu lafa kaayatee biyyee nyaatee ka'ami. Biyyee nyaatee waan ka'uuf ati dhagarru asiin baloo warra jedhu kuni warra walitti naquu barbaadu. Irran deebi'a. Sirna abbaa irreetis deebisanii ijaaruu hin danda'u. Oromoon immoo lachuttuu kasaara. Abbaan irree jabaan tokkollee aangoo nu tursiise uumaa miti. Hin danda'amu. It's not going to be possible. Abbaa irree jabaa tokko strong man leadership hin ta'u biyya kanatti amma. Social, military and economic basis for dictatorship does not exist anymore tokko. Hireen qabnu gama dimokiraasiitti ce'uudha malee humnaan immoo riphee lolaan biraa dhufee mootummaa garagalchee aangoon qabadha. It doesn't work. Jidduu kanatti odoo isaa wal qaqqaban kufaatiin dhufa. Eegalee waan tokko waan jidduu kana barreessaa jiruun tokkoon dubbadhee deemuu barbaade. Erga qabsoo eegallee ce'umsa sadaffaa keessa jirra. 74 91 2018 74 humna namaan qabnu turre. Hailee fidaa yeroo hundaa dubbadhaa hailee fidaa nama lakkaa'ee nama kun tokko dhibba lama qofa argate nama barate kan jechuun kolleejii seene. Humna hin qabnu turre dammaqiinsa uummataa hin qabnu turre san qofaa miti garuu kan nu miidhe. Mataa hirre qalbii hirre akkamitti qalbii hirre. Gareen tokko mootummaa tana keessa taane mootummaa kana dhidhiibnee sossobnee maal goone mirga uummata keenyaa kabachiifne jedhe. Kun lakkii mootummaan tun tanuma diinaa tanuma kaleessaa sanii bosonatti galla jedhe. Gara tokkotti hin citamne. Odoo gara tokkotti citame isla gara tokkotti ba'a. Ce'umsi sun yoggaa gufatu lachuuttu nyaatame. Warri mootummaa keessa jiru sin nyaatame, warri bosona seene sin nyaatame boodarra amma tokko bosonatti ba'ee of dandanachiise. 91 dhufne. Ammas osoo hin qophaa'in gaaga'ama ce'umsa duraatirraa osoo hin bayyanatin ce'umsi lammataa dhufe. Ce'umsa lammataa kana keessatti sin hirmaanne. Hoggaa hirmaannu ammas qophii gahaa hin qabnu turre. Qalbiis hirre. Gareen tokko lakkii jijjiiramni dhufee jira. Mootummaa kanaa wajjin hamma dhumaatti itti deemnee itti seene. Kun lakkii jedhe. Qalbii hirre. Qalbii hirte jechuun addaan qoodamta. Addaan qoodamta jennaan irbaata diinaa taata. Ce'umsi sunnis osoo akka barbaannetti waan tokko irraa buufannu malee keessaa ari'amne. Yeroo lachuu kasaara gurguddaan dura ta'e. Ce'umsa 74 nu harkaa beesan keessatti hoggansi keenya hin duugame. Taaddasaa Birruurraa kaasee Baarotumsaa hamma Magarsaa Bariif warra biraatitti. Hoggansi sun dugugamuun nu jala. Kan bosona galees kan mootummaa galees dugugamuun sun qabsoon teenya akka qancartu godhe. 91tti dhufne. 71 hoggansa dhabne miti. 91tti mataa hiruun sun jaarmaa keenya addaan qoqqoode. Addaan nu facaase, addaan nu laaffise. Ammas qalbii hiruu arga. Warri mootummaa qabates lakkii ufumaa qabannee warra kaan dhiibnee baafnee warra dammarame malee warra kaan dhiibnee deemna yaada jedhu jira. Warri mootummaa keessa hin jirres jarattii tana amannu irraa kaballee buufnaa yaada jedhu jira. Mataa hiraa jira jechuun Oromoon ammas. Trust me. Mataa hirraan we will repeat kan madura goolisan irra deebina. Ce'umsa kanas hin gufachiifna. 74 hoggansa dhabne hoggansa kasaarre. 91 jaarmaa kasaarre. Arra biyyaaf saba kasaarra. Biyyaaf saba kasaarra. Maaliif ce'umsi kun gufannaan Itoophiyaan hin diigamti. Ce'umsi kun gufannaan
wal waraansatu Oromoo keessattuu banamuu danda'a. Ce'umsi kun gufannaan kasaaraa guddaa seenna jechuudha. Hoggansa dhabne dogongora tokkoon jaarmaa dhabne dogongora lammataatiin biyyaaf saba kana dhaabna. Kanaaf wanti waywaachaa jirruuf abalu jaalallee abalu jibbineef miti. Waan deemaa jirru waan agarruuf dogongorri akkasii akka nuumne furmaanni jiru maali? Furmaanni jiru reefu akkuma jennetti humni jijjiirama barbaadu caayaa takka jalatti wal gahee jijjiirama kana daboodhaan yoo dhiibe malee adda addaan wal harcaasaa takka walitti garreeffachaa wal lolutti ceenan lachuu in kasaara. Kanaaf caayaa tokko jala deebi'u hoggansa waloo uummachuu akka foorumii keessan immoo kan rikoomandi goone kan biraa jira walitti dhufamee deemu. Warri mootummaa keessa jirus beeyta yeroo tokko warri mootummaa keessa jiru kuni akka nama qooxii guddoorra taa'eeti. Waan hunda fagootti arga waan of jala garuu hin argu. Warri mootummaa irra hoggaa ta'an beektaa power blinders. Warri mootummaa irra ta'anis of tuulanii bookokanii akka deeman taate ita naffisaallu kana beekuu danda'u qaban. Warri mormitootatis jijjiiramni kuni jarattiin qofti yaadii dhiyoo callisee kalaalu taate. Lakkii jarattiin tun laaftee irraa hin buuse dhiyoo ka deemu taate wal qabatee qilee seena. Kanaaf wal qabatanii tarsiimoo walloo baasanii diina ofii sirriitti hubatanii yoo deeman irra wayyaanatti fakkaata. Gaariidha. Profeesar mee yaadum kana irratti akka dabaltuun barbaade walitti gaarreeffachuun rakkoo hin furu kan jedhudha amma Jawaar kan kaasaa jiru. Qaamni immoo warra jijjiirama barbaadu kana odeeffannoo adda addaatti kennuudhaani akka wal lolan akka wal shakkan godhu kan jedhudha. Qalbii hiruun hin mul'ataa kan jedhu Jawaar kaaseera. Mee kanarratti yaada dabaltu jira yookiin immoo yaada kan akkamitti ilaaltan? Qalbii hiruun amma mul'ate egaa har'a jalqabe miti garuu. Amma mul'ate bakkeetti gadi bahe akka namni hundumtuu argutti qalbii hiruun sun. Kan inni jalqabe garuu silumayyuu gaafa ce'umsi kun jalqabu eessa deenya kan jedhu bakkatti gallu sun bakkee taa'uu dhibuu sanarraati kan ka'eetiti yaada hiruun jalqabe achirra. Kun immoo dhaabbilee siyaasaa yookiis hooggantoota dhaabbilee siyaasaa gidduum duwwaa miti. Uummata keessas jira. Amantaa irraa dhabuun maaliif eessa deemne kan jedhu sanatu ifaan turre. Asiiti biyyaana keessaati gaaffiin Oromoon gaafataa turanii sirna federaalaa sana keessattiti ofiin of bulchuu dhabneedha. Mirga nuu kenname dhabneedha. Isa kana gaafannee isa kanaaf qophoofnee utuu jirru jechuun federalizimii sanatu demokraatawaa ta'uu dadhabe. Kanaafi democratic federalism barbaanna kan jedhu fuuldura kaa'utuu jirru dubbii kanarratti gara demokraasii utuu hin ta'in gara maal jedhu isaa abbaa irrummaa haxinnaattu iyyuu malee gara sanatti mul'achuu jalqabe. Anumatu beeka gaafa jettu anatu beeka karaa geessu gaafa jettee dubbattu tarii mootummaadhaan samaa'itti gatii ol baateetiif ta'a. Anatu beeka gaafa jettu waan ati mul'isaa jirtu gara demokraasiitti deemutu hin ta'in abbaa irrummaa sanatti milikkita agarsiisaa jirta jechuudha. Uummanni innatti hirmaataa hin turre. Sagaleen uummataa sun gaariitti dhaga'amaa hin turre. Sababii kanaaf waan demokraasii jennu sana gara dhabuutti deemna gaafa sana gaaffii sitti hirama qalbiinis hiramuu achirraa jalqaba. Federalizimii sana inni tumsamuutu irra jira gaafa jennu kan isa irratti aggaamu kan isa haleelu sagaleen isaa guguddataadha dhufe. Warra diffendi gochuu irra jiru irraati immoo mul'atuu dadhabe. Sababii kanaatiif karaatti deebisuudhaaf qalbii hiruun kun iddootti akka deebituu fi ilaa achi ga'uudhaaf adeemna kan jedhu sun deebi'ee hordamee lafa taa'utu irra jira. Tokko isa jalqabaati kun. Lammata qabsoo kana keessatti sabboonummaan Oromoo lafa amma gahetti bifa amma qabutti diina jijjiiramaa miti. Jijjiirama kan fide qeerroon firii sabboonummaa Oromooti. Warri OPDO keessa haaromne jedhan firii isaati. Isaan iyyuu Oromoo biratti kan isaan fudhatama jalqaban sabboonummaa Oromoo
ofitti gatii qabataniif obbolummaan keessaa baasee sabboonummaa sana qabaachuun nurra jiraa jechaadha ture. Waan uummata sana keessa jiruuf waan dubbateefiti inniyyuu fudhatamee jechuudha. Diina miti sabboonummaan Oromoo. Warri alaa galanis dogoggora tokko siyaasarraa kan ta'e saniifan siyaasa dhiisaa jedhaa jiran. Sababii sanaatiif kan ta'e waliigaltee si wajjin walii dhabuu danda'u bakka itti galaatti garuu warri araa dhufan warra abaa osoo ta'an warri kaan isa ta'an diina miti. Akka diinaattis ilaalamuun irra hin jiru. Waliigaltee dhabuun hin jiraata. Wal shakkuun hin jiraata. Bakka itti galuudhaaf deemnu sana garuu federaalizimii demokraatawaa ta'e sana keessatti itti galuutti achi dhaquu irratti garuu diina miti sabboonummaan Oromoo. Kanaaf warri mootummaarra jiran kana barachuutu irra jira. Diina ergi hin taane hammamiyyuu haa ta'u wajjin hojjetanii ofitti qabanii walii galanii waliin ta'anii uummata kanaaf waan ta'u hojjechuun dirqamatu irra jira. Akka diinaatti farrajuun hin barbaachisu. Kan jiru garuu kanadha. Kan jiru garuu kanatti warra qondaaltota mootummaarraati kan agartu olaantummaa seeraati. Kanaafi haleelleetti iddootti deebisna kan jedhanii dhaadachuun suni akka diinaatti farrajuudha dhaqa. Miti garuu sabboonummaan Oromoo har'a biyya kan ijaaru Oromoo duwwaa walitti qabuu miti biyya Itoophiyaayyuu walitti ijaaruudhaaf kan adeemaa jirudha. Kanaaf akka sanatti ilaalamuun irra hin jiru. Karaa warra sabboontoota Oromoos isaan irrattis kanatti agartu OPDO keessaa kan dhufanii ergamtuudhuma warra dheengaddaati kan jedhu jira. Warruma kareessaatiin haaromne kan jedhu jira. Tarii wanti kun ammatu keessaati darbee qulqullaa'ee hin baane ta'a. Garuu namoonni warri deemsaa sunan isaanis immoo diina Oromoo miti. Jijjiirama kanaan gara fuulduraa deemsisuudhaaf hin barbaadu natti fakkaata. Akkasittiin fudhadhas bakki itti gala isaanii dogoggora gochaa oolu hojiirra waan oolaniif dogoggora hin godhu. Dogoggora tarsiimoo kan godhan jira, dogoggora toftaa kan godhan jira. Kanarratti garuu isaanis ergamtuu waan hin taaneefi diina Oromoo miti. Hamma kana hin taanetti waliigaltee dhabuun dhimma Oromoo irratti waliigaltee dhabuun waan barbaachisaas miti, wanta jiraachuun isirra jiru miti. Lafa sana immoo hin geenyu sana akkama jechaa ture. Oromoo duwwaatu walitti galagala miti yookiis Oromootu saba gara biraa wajjin walitti gala duwwaa miti. Yoo Itoophiyaan kun addanaatti cabde Jibuutii sin gaaga'a. Somaalee sin gaaga'a. Keeniyaa sin gaaga'a. Kun balaan geessisuudhaaf danda'u kun lafa keessatti hundumtuu gartuu utuu hin qabaatiin irratti wal lolee bu'aan tokko eenyuuf iyyuu kan hin buune keessatti deemuun karaa sana irra deemuun barbaachisaa miti. Kan hubatamuutu irra jira. Amma karaarra hin jiru harce'umsi kun. Karaa irratti deebi'uutu irra jira. Karaa irratti kan inni irratti deebi'uudhaaf danda'u tokkoffaa waan amma jedhe kana. Lafa kaa'achuudha qaba. Kana irrattidha kan nu deemnu. Kanaafitti qabsoomina kan jedhu lafa kaa'achuutu irra jira. Ergi isarraati as deebi'anii immoo dogoggora godhametu jira. Dogoggora sana immoo sirreessuu jalqabuutu irra jira. Fakkeenyaaf naannoo lixa Oromiyaas haa ta'u iddoo kan biraattis wanti jiru waan barbaachisaa miti. Waan irratti wal lolan miti. Diina miti kan hin jedheefis kanaaf yaada. Waraanni bilisummaa Oromoo diina miti jijjiirama kanaaf. Jijjiirama kana barbaadu. Garuu wanni yaadatamu jira waan 91tti. Wanta yaadatamutu jira. Ammayyuu yaada namaa keessa kan jirutu jira. Sodaatu jira. Fakkeenyaaf waraanni hoomaan biyyoolessaa kan Itoophiyaa yoomiyyuu taanaan uummata bira goree hin beeku. Yoomiyyuu taanaan meeshaa warra aangoo irra jiraniiti malee warra aangoo jiran eega malee uummata eegee hin beeku. Kanaafi hoomaan waraanaa gaafa ni dhufu ooraalii 50 dhufe gaafa jedhanii uummanni hin hollata bar. Waan garaa biraaf utuu isaan deemanii warra hoomaan waraanaa waan kan biraatiif utuu socho'aniyyuu uummanni garuun sodaata. Sodaatu keessa jira. Sababii kanaaf of eeggachuudha barbaachisa. Amma waan isaan silaati gochuu irraas jalqabuudha danda'ani warri aabaa osa ta'ani warri mootummaarra jiranis kan isaan irraa jalqaban mee tokko jennee argaa jalqabnu warri ardaayitaa jiran leenjifamaniiru jedhaman eessa gahan gadi baasaati hima. Yoo kun himame warra daggala keessa jiranii fi karaa gaarii irra deema kan jedhu gaadha ergaa jira. Lafti isaan ga'anii haa himamu. Naannoo lixa Oromiyaa keessatti diinamni kan baay'atee jiru. Ijoolluma Oromooti kan baay'atee daggala keessatti galee jiru. Isaan iyyuu taanaan yoo itti dubbatan yoo wajjin haasa'an isaanuma bira ga'anii hamma danda'amutti wajjin gochuun itti fufuutu irra jira. Maaliif yoo jette
rakkoo siyaasaatii fi rakkoon humnaan jiru furmaatii humnaati waraanaa hin jiru waan ta'eef yoo kun godhatame karaatti deebi'uudha jalqabnaa jechuudha. Amantaa wal gidduutti uumuudha jalqabnaa jechuudha. Amma garuu wanni hojjetamaa jiru amantaa wal biraati waan dhabamutu hojjetamaa jira. Gar tokkotti deemaa jirra, waliin jirra, wal duukaa jirra. Warra diin akka diinaatti farrajamuudhaaf amma jiran iyyuu taanaan, warri haleellaan uummataatti ka'uudhaaf jiran iyyuu taanaan. Isaan kun resolve yoo godhan, rakkoo kana yoo resolve godhan daban isa immoo namni ergamu hin dhibu gidduu isaanii. Irratti hojjetuudhaaf kan dadhabne jira. Shuttle diplomacy hojjetamuun hin danda'ama. Waan hin danda'amne miti. Yoo akka siyaasaatti yaadu sana keessaa ba'anii akka biyyaatti yaaduudhaaf lubbuu baraaruu yoo yaaduudhaaf jalqaban. Sadaffaan ce'umsi kun amma lallabbii isa kanaan dura jechaa turretti deebi'uudhaaf jennu ce'umsi kun rood maappii sana qabaachuutu irra jira. Isa immoo katabbiidhaanis lafa kaa'amee jira. Isarratti deebi'utu nurra jira. Isarratti deebi'utu nurra jira. Waliin akka ta'e garuu mootummaanis baruutu irra jira. Warri mormitootas baruutu irra jira. Diinummaan hin jiru walitti deebi'u walii wajjin hojjechuu barbaachisa yeroo ammaa keessatti. Tun Jawaaritti hin darbin Profeesar Jawaar amma tokko sila dubbatee ture walgahii wayii dhiyeenya kana biiroo muummicha ministeeratti adeemsifamee ture. Waanuma nageenya Oromiyaatii fi jijjiirama kanarratti kan ilaaludha. Waan achirratti ka'aniif haasa'amanii fi waan achirratti ka'an sana mee gabaabinaan attamitti ilaalta? Jalqabbii haaraadha garuu wanti baay'ee wanti hojjetame walumatti dhufanii wajjiniin taa'anii yeroo sanattis immoo wajjin taa'uun isaanii tokkummaa isaanii agarsiisuu waan barbaachisaadha. Itti fufa jedhameera itti fufuutu irra jira. Wanti kun yeroo hundumaa gadi taa'ee mari'atee rakkoo Oromiyaa keessa jiru dhaabbate kun yeroo hunda amma ergasiiti waan walitti deemine itti hin fakkaatu guyyaa tokko ergee wal agarreeti booda. Garuu gadi taa'ee mari'achuutu irra jira, yaadas fudhachuutu irra jira, furmaatas haasa'uutu irra jira. Yoo kun ta'e shakkii amma walirraa qaban lafatti ofirraati balleessan walitti dubbatanidha. Isa ta'uudhaaf hin danda'a. Ittiin deebine garuu itti deebi'uu qabna. Itti deebi'anii jabeessuudha barbaachisa. Torbanii yoo xinnaa torbanii lafa waltajjiitti wal ga'anidha. Shakkii wal jedhu keessaa baasanidha. Gara fuulduraatti tarkaanfiin fudhatamu maal akka ta'e irratti mari'atanidha. Kun hin gargaara. Hedduudha gargaara. Baay'eedha gargaara. Duukaa bu'aan jiru garuu duukaa bu'uun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Jawaar gara dhumaatti dhufaa jirra. Waan Oromiyaa keessa jiru waan amma ammaatti haasofne waan itti dabaltu qabaatte itti dabalta. Xinnoo ishee gara Oromiyaadha alatti baana. Dhiyeenya kana gara Tigraay keessatti Maqaleedhaatti walga'iin yookiin konferensiin gama TPLF-tiin adeemsifamee ture. Achirratti warra akka Barakat Simooniif warra biroo fa'aa hirmaatanii turan iddoo biraati. Akkuma silatti dubbatte isaan achirratti mootummaan kun dadhabaadha. Dimookiraatawaa mitiyyuu kan jedhu dubbataa turan. Kun maal agarsiisa? Isaan dura gugooda Oromiyaa jala murree haa deemnu. Dibbeen waraanaa amma mootummaaf abaa'oo jalatti godhamu kuni bakka fannoo isiitti deebi'uu qabdi. Dhaabbachuu qaba. Waliigaltee isaan waliigalan warra beeku keessa ana. Isaan himuu baatan ana mallee irraan deebi'ee hima. Obbo Daawudittis waggaa inni Eertiraa jiru wajjin haaseera. Obbo Lammaattis, Dooktar Abiyyattis, Warqinattis hunda isaaniitti. Waliigalteen isaanii abaa'oon dhufee paartii nagayaa ta'ee dorgomaa paartii geggeessaa jijjiirama kana gargaara. Waraanni jiru kabajaadhaan galee humna nageenyaa Oromiyaatti makamaadha. Maaliif kanuma gadi bayanii uummatatti himuu waan sodaataniif rabbiif isaantu beeka. Tokko kana gadi bayanii uummatatti himuu qabu. Lammaffaa waliigalteen sun saffisaan hojiitti jijjiiramuu qaba. Ilmaan Oromoo bosona keessa wanni deemtuuf sababni tokkollee hin jiru amma. Ilmaan Oromoo qawwee qaban hundumtuu qawweeyyuu hin qabnu. Hanga qabnu san ajaja tokko jalatti komaandi tokko jalatti goonee nageenya naannoo keenyaaf daangaa keenyaa kan itti eegsinu malee kan irraa wal eegnu miti. Qaawwa guddaa Oromiyaa fi jijjiirama kanarratti bane waan jiruuf kana yeroo gabaabaatti godhuu qaban. Kana televizyinaan jechuu jedhu osoo hin ta'in hundattuu irra deddeebi'ee kan hin wayiwaachaa jiru. By the way, warri abaa'us
takkaa hin gallu jedhanii hin beekan. Warri mootummaas hin galinaa jedhanii hin beekan. Yeroo wal geenyu hunda walii gallee addaan galla hojiitti garuu hiikamaa hin jiru. Humni lama qawwee baadhatee wal bira deemnaan walitti bu'a. Rakkoo sekiiritiitti uumama. Rakkoon sekiiritii rakkoo poolitikaa nutti uumaa jira. Kuni tapha ijoolleetii miti. Tapha lubbuu ijoollee Oromoo qofa osoo hin ta'in akkuma reefu jee ce'umsa duraarratti hoggansa dhabne, ce'umsa lammataarratti jaarmaya dhabne, ce'umsa ammaa kana yoo ka dogongorru taate biyyaaf saba kana dhabna. Kan nu dhabamsiisuu jiru keessaa tokko immoo waliigaltee dhabuu humnoota lamaan kanaati. Kanaan wal qabatee warri mootummaa akka of eeggannoo godhan hin barbaada. Rakkoon amma jiru rakkoo wal amantaati. Nagaa waliin haasa'a. Warri kun jarri diina wajjin dhufee mootummaarra nagaa galchuu barbaadeedha. Warri kun qawweena hiikkachisanii na fixuu barbaadu jedha. Wal amantaa kana waan miidhu warri abaa'ollee gochuurraa dhaabbachuu qaban mootummallee dhaabbachuu qaban. Torbaan kana walga'iin mana masaraa mootummaa godhame it was wrong. Dogongora waan muummichi ministeeraa jedhe qofa miti. The whole meeting was wrong. Kani ceehumsa kana miidhuudha. Achirratti waan televizyiinaan darbe qofa osoo hin ta'in waan achi keessatti godhamellee dhaga'een jira. Qophii dibbee waraanaa ture konferensiin kun. Dibbeen waraanaa yeroo ammaatti Oromoo jidduutti dhiisiti yoo danda'ame warra biraa wajjin hin barbaachisu. Ceehumsa kana gufachiisa. Waltajjiin hammana ga'u yoo kan yaamamu taate hundi jaarmayaan hundi hoggansi hundi keessatti argamuu danda'uudha qaba malee ummata waamanii garee tokko irratti duuluun rakkoo malee bu'aa hin fidu kana warri mootummaa kana beekuu danda'uudha qaban. Kana immoo ija babaasuudhaan haa taatu nama sossobuudhaan haa taatu is not gonna work osoo agarruu hin callifne dogongora ture. Wanni muummichi ministeeraa jedhee dogongora intentionummaan walga'iin sun ittiin gaggeeffames dibbee waraanaa rukutuuf waan ta'eef dibbee waraanaa ani murri tokko dhumee fi miti kanan kana dubbachaa jiru namni sana caalaan dura dhumeera. Biyya tana galaafata saba kana galaafata ceehumsa kana gufachiisa kasaaraa guddaa keessa nu buusa. Mootummaanis hoggansi kun dhugaadhaan jijjiirama kana barbaanna jedhanii yoo ka deeman taate gufuu malee jijjiirama kana ceesiifna yoo kan jedhan taate waltajjii akkanaa yoo fakkeenyaaf achi ta'anii abaa'oo hamachuurra daawud yaamanii achi kaayanii uummata san duratti maan gaafanne waan waraana galchineef maan gaafanne waa'ee finfinnee keessa jirra waliin jirra idillee wajjin oolla maaliif wal hamanna what is the issue namni walitti dhufee maa waliin haasofne walumaan oolla bar nagaan hoggaa ulaa cufannee haasofnu nu obboleeyyani deeggaraa ofii keessa yoo deenu hundu diina kuni dhaabbachuu ani shira naqamna maali maqaleetti xaxamu caalaa dogongora finfinneetti hojjetamaa jirutu jijjiirama kanaaf gufuudha. Maqaleetti shira xaxama sareetu nu ciniinuudhaaf qophaa'a. Balbala keenya garuu kan banaa jiru nuyi kan qaawwa dhugaasatti immoo maa reefu maal jenne humna lama jira humna jijjiiramaatii fi humna jijjiiraman barbaanne jira. Humni jijjiiraman barbaanne biyya nyaatee ka'e biyya sanillee numa kenneef mootummaa fi mormitoota kenneef amma akka isiin ol kaatee of dandamachiisurra dabarte idduudhaaf mataa akka ol qabattu kan abdii kenneefi nuyi wal nyaatu agarraan jarattiin tun ijanarraa kaafatte walirra garagalfatte taraan amma ta'e idduu amma kan jedhanii ol kaaniif kana abbaa fedhee wajjiinan qabsiisa osoo walitti gaarreeffannaan kun Oromoo jidduutti dhufuu baate barakat finfinneedhaan maqalee hin dhaqu. In fact osoo humni jijjiiramaa kun jaarmayalee hundaaf jalatti fidatee humna jijjiiramaa tokko godhatee kan deemaa jiru taate Geetaachoo Asaffaa qaata funyaan qabanii as fidan. Dabalatee maal jedhe maxiraan naa dhufnaan ajajni mana murtii naa dhufnaan funyaan qabeen fidaa jedhe. Inuma fida ture odoo ejjannoon akka gaafa duraa deeggarsi ummata deeggarsi mormitoota muummicha ministeeraa cinaa akka gaafa duraatti osoo jiraate muummichi ministeeraa humna jijjiiramaa hunda of jalatti hiriirsee hammatee deemaa kan jiru osoo taate Geetaachoo dhiisi kan inni gaafate dhiisi kan inni hin gaafate illee qaata hidhanii fidaniif. Jeequmsi illee bakka adda addaatti in uumamu. Naqan maali maqaleetti wanni isaan godhaa jiran. Maqaleetti ol ga'anitti hagam takka counter offensive qophaa'aa akka jiran wal ga'anitti istiraatejii baasaa jiran namoota laafaa miti kan wal ga'aa jiru. Warra amata 27 mallas jalatti siree qabaa turedha. Jarri kun wal ga'anii haala biyyattii xiinxalanii sirriitti ilaalanii mootummaa tuffatanii jiran mootummaa kana. Mootummaan kun humna waraanaatii fi ibsa ejjennootiin cimina argachuu hin danda'u. Cimin mootummaa kana kan aangootti fide humna ibsa ejjennootii miti. Waraana miti. Eenyu? Ummata. It was people power.
injiniin mootummaa Abiy Ahmed ummata. Waraana miti dahannati miti injirtuu iyyuu dahannati isa jala. Kanaaf jara isaan harka kennisiisuu akka barbaadu taate shira isaanii isaan irratti summiin isaan as facaasuudhaaf qophaa'an isaan irratti akka dhowwuu kan barbaadu taate ummata of jalatti deebisee qabachuu qaba. Ummata immoo haasaadhaan kaarizmaadhaan hin danda'u. Change agents warra jennuun san dhaabbilee siyaasaa humnoota adda addaa jiran san of jalatti hammachuudhaan of jalatti immoo ka hammatu sossobuudhaan miti. Waan isaan barbaadan negotiate godhee wal amantaa walirratti hirkannoo fiduu qofaani. Kana yoo hin goone isa matter of time. Kana yoo hin goone wal waraanutti wal dhahutti yoo kan deemamu taate akkuma reefu jetti lachuu hin kufa. Shirri Maqalee kan galma qabu doongora Finfinnee qofaani. Finfinnee doongorri jiraachuu baannan. Finfinnee qoqqoodamuu jiraachuu baannan. Finfinnee of tuulummaan jiraachuu baannan. Finfinneetti daandiin akkuma reefu Isqeel jetti jijjiiramni kuni hadiidarraa bu'ee jira. Hadiidarraa bu'ee jira. Hadiidatti deebi'uu qaba. Hadiidni sirrii immoo tolfamuu qaba. Hadiida kana immoo muummichi ministeeraa kophaan danda'u. Paartiin isaa kophaan danda'u. Hunda dura akka kooritti Oromoo qabate allaayansiin peeparii tokko dubbisaan ture kaleessa. Peeparii keessoo warra baadeen. Hundumtuu sodaa keessa seenee jira, naasuu keessa seenaa jira. Konfidensiin sirnicha jijjiirama kanarra jiru confidence is very important. Diinagdeefis murteessaadha. Securityfis murteessaadha. Security'n moyyaalee jiru ajaja kan fudhachuu didu gaafa si tuffate qofaadha. Kan si tuffatu immoo humni si duuba jiru sun laaffateedha gaafa yaadeedha. Kanaafi kana sirraa'uu qaba. Naan arga waan internet irratti deddeemaa jiru. Tiifoozoon jijjiirama hin cabsiti malee bakka hin geessu. Jijjiirama fashalee counter revolution successful ta'e hunda waggaa agarte warri waa hogganu deeggartoota ofii qofa laalee deeggartootuma san qofa ofitti qabe warra isaan mormuu san ofirraa fageessaa deema gomma ofii as tanaffasaa deemaa jechuudha. Muummichi ministeeraallee warri jijjiiramallee gommaa kana guuttachuu qaban. Kana garuu mootummaa qofa irratti miti kan jennu. Waa argaan jira. Kunis mootummaan laaffataa jira kun waa garrutti. Mootummaan tun laaffatte kaballee irraa buufna ilaal jedhus akka jirutti arga. Wrong. Tokkoffaa kabaltanii irraa buusuu hin dandeessan. Maaliif haala amma jiruuni? Haala amma jiruun humna jaarratanii waraanaan dhaqanii mootummaa kana garagalchuun yeroo fudhata. Gaafa mootummaa garagalchanitti biyyatu jiga. Mootummaan kan jiraatu biyya jirutti miti. For a government to exist there has to be a state. Collapse of state jiraannaan kan noota government. Somaaliyaatti waan ta'e namni haa hubatu. Ziyaad Baarree buusuudhaaf qabsoo godhame irratti biyyi diigame. Warri Ziyaad Baarree kuffise mootummaa ta'eera hin taane mataa jirutti amaamaa maran. Tarkaanfiin mormitoonni sirriitti waan tokko fudhachuu qaban. Tokkoffaa haa jaalannu haa jibbinu kun mootummaa Oromooti. Mootummaa qabsoo Oromootiin aangootti ba'eedha. Karaa isaa adda addaa haa ta'u malee mootummaa Oromooti. Lammaffaa kuni mootummaa jijjiiramaati. Jijjiirama irra ooma qudhii karaa irratti deebisuu malee kuffisuun hin ta'u bu'aas hin buusu. Bu'aas hin buusu jechuudha. Lammaffaa jijjiirama kana mootummaa qofa irratti taa'ee kan laalu mormitoonni bifa lamaan hojjetaa jirtan amma Oromoo keessatti. Tokko akkuma reefu jeetti kabaleetiin irraa buusa kan jedhu jira. Kun immoo calliseetuma kan laalu jira. Garuu warra mootummaatii harka dhayaa jiru jira. Wata akka gargaaraa hin jirre. Wata akka hojjechaa hin jirre. Calliseetuma hoteela kan ho'isaa jiru jira. No. Jijjiiramni kun daboodhaan kan dhufe qabsoo uummata hundaatiin qabsoo humnoota hundaatiin. Fiixas kan bahu hirmaannaa active participation humnoota hundaatiin. Kanaaf mormitoonnis mootummaa kana irratti waan hin taane dhiibuu dhiisuu. Karaa sirrii irratti dhiibuu fi ba'aa barbaachisaa immoo gargaaranii hojjechuun barbaachisaa dheeriyyaadha. Profeesar gara dhumaatti ammas dhiyaannee egaa Jawaar akka jedhutti biyyaaf saba akka isaarraa yoo jijjiiramni kuni bakka hin geenye kan jedhudha. Dhaabbilee siyaasaa gamas gamanas jiru jidduu akka shakkiin jirudha. Egaa xiinxalluudha gamatti keessattuu sin akka hayyuutti rakkoon kuni akka hiikatuu fi keessumarraa hayyoota kan akka keessaniirra maaltu eegama kana kanatti yaada kennitanii sagantaa keenya goolabne. Kanumatti yaada ammayyuu kan kennaa jirru. Wanni hubatamu irra jirutu jira haala keessa jiru keessatti. Tokkoffaa dhimmi amma mootummaa Oromiyaatii fi dhaabaa bahee jiru dhimma isaanii miti.
Jechaani xiinxala alatti warra hayyootaas wanti isaan hojjetan hin jiru kan jedhu komiitu waan jiruuf. Xiinxaluun iyyuu waan guddaadha bara yoo xiinxalamuu baate immoo karaan isaa hin beekamu. Xiinxalamuun isaa waan gaariidha. Garuu himanitti dhufa. Maaliif nuufi hojiidhuma xiinxaluun kan mootummaa qabu kan waan qabu kan biraati. Garuu karaa qajeelaan kana jedhanii dubbachuun waanuma guddaadha. Dhimma paartii ta'uu hafuu irra jira. Dhimma ABO fi dhimma OPDO ta'uu hafuu qaba. Waanumatti jettee irraatiin ka'e. An akkan jedhetti nuyi akka Oromootti akka uummata Oromootti wanti nuyi dhabuudhaa jirru biyyaaf uummata duwwaadha miti jenne miti. Oromoon immoo keessa sokkeera taanaan Itoophiyaanis hin jirtu Itoophiyaan hin jirtu taanaan gaaga'amni kun naannoodhuma sana naannoodhuma gaafa Afrikaatiif iyyuu hin hafuudha. Atumtuu ilaaligaa gidduu sana keessaati yoo Oromiyaan hin jirre Itoophiyaatti dabalama yoo lafa Itoophiyaan hin jirretti warra kaantu wajjin dabalama. Kun qilee kana hin jedhamne keessa waan nama geessuudhaaf adeemudha. Kun mul'achuutu irra jira. Jalqaba dhimmi kun dhimma waan OPDOdhaa fi adda bilisummaa Oromoo irratti lolan ta'uun irra hin jiru. Jaallatanis jibbanis dhimma uummataa ta'eera kun. Iddoo adda addaatti yoo ilaalte waraana kan qallabu uummatichuma ta'eera. Yoo ana gaafattan malee immoo jechaa jira uummatichis. Sababii kanaaf dhimma isaanii ta'uu dhaabbachuutu irra jira. Uummanni keessa jira wanta kana. Kana jedhee immoo lammata warra mootummaatiin siyaasa dhiisaa hojii lubbuu baraaru hojii biyya ijaaru kan jalqabaa jechaa ture isaan manni jedhi sun akka inni hafuuf. Lammata kana keessatti kan qooda fudhatuudhaaf deemu hoomaa waraanaatu jira. Qondaaltonni isaaniis jiru kan kana keessaatiitii qoodatti fudhachuun dirqamatti ta'uudhaaf adeemu. Isaaniif kan ani jedhu yoomidha waraanni Itoophiyaa gorillaa kan inni mo'e biyya eessaatti mo'e isa kamidha kan inni mo'e waraanni Haayile Sillaaseetti kan jalqabe EPLF-dha wajjin TPLF wajjin kan warra Ogadenii wajjin jarri jiru ammayyuu waraanni sun mootummaan sun garuu hin jiru. Sababii kanaatiif karaa sana mo'uudhaaf waan hin danda'amnee fi itti yaaduu barbaachisaa jechuuf hin jedhe. Akka fakkeenyaatti warra qondaaltota waraanaatiif kan hin jechuu barbaadu akkaataa itti uummanni ilaala. Qawween gatii isin harka jiraatee fi humni hundumtuu waan isin harka jiru isin ittiin fakkaatin. Qawween humna miti bara. Waraanni iddoo baay'ee jira biyyaana keessaatiiti. Iddoonni jiraachuun irra hin jirre. Iddoonni jiraachuun irra jiru iddoonni hin jirretu jira. Sababii kanaaf naannoo lixaa ta'u kibbatta ta'u bahattis ta'u waraana uummataati kan ta'ee deemaa jiru kana tokko keessaati yoo rukutte achitti nafu dubbiinsa. Dambidollootti yoo itti buute dhiiga tokko dhangalaaste asitti argatta. As garuma lixa shawaa kana keessatti argatta. Sanarraati eeggatu irra jira. Maal gochuu danda'u jette warri akka keessaniitti mini. Nu yoo isaan hin dhaga'u ta'e gidduu deemnee illee dubbii na fixuudhaaf fedhiidha guddaa qaba. Yoo hin dhaga'u ta'e yoo isaanis fedhii qabu ta'e karaa itti deemnu karaa amma deemaa jirru gaaga'amanni fiduudhaaf jiru kun ilaalanii nu gargaaraa yoo jedhan gidduu isaaniillee deemnee walitti finnee gargaaruudhaaf hin dandeenye. Fedhiis qaba. Garuu abbaan tokko mo'atee abbaan tokko lafatti mo'atamutti miti. Hundi keenya lafatti moonutti amma akka muummichi ministeeraa jedhanitti iyyuu hundi keenya ashannaafii hojii kan itti taanu isa keessa deemuudhaaf hin dandeenye. Jalqabaa wanti nu jechaa jirru dogongora hojjetaa jirra. Dogongora irraa deebinee karaa sirriitti deebinu. Nuyi fira, nuyi warra gartuu tokkooti. Nuyi siyaasaan yoo ta'u fedhii dhimma uummata koo waan qabnuufi waliin haa hojjennudha. Kana caalaa gamaalan jedha gidduuyyuu deemnee walitti fiduudhaa fi jaarsummaan cincaallu jaarsummaa baay'eetu godhatameera. Laftan manna geenye lafti jirru kun ilaalamee garuu tarkaanfiin amma fudhatamu kun lafanni ittiin nu ga'u ilaalamee achirraati as deebisuu irratti waanuma isaan ittiin nu gaafatan gochuudhaaf ani qophiidha jechuuf hin jedhu. Gaariidha. Gaafni wal fakkaatu Jawaar Salaalee yeroo gara Fichee deemnetti namni tokko waan jedhetu jira. Dhageettii qabdutti fayyadamtee dhaabbilee siyaasaa kun akka tokkummaa uummata Oromoo eeganiif nageenya Oromiyaa keessattis haa ta'u biyyattii keessatti mirkanaa'u
Kana caalaa hojjechuu sirra ture, dhiibbaa godhuu sirra ture kan jedhu ture. Kana amma nageenyi dhufe kuni akka hin boorofnee fi isa dhaabbileen siyaasaas wal gaarrifatan kana furmaata akka argatuuf gara keetiin dhiibbaan goote godhaa jirtu jira. Kanarratti yaada kennitee sagantaa keenya goola. Inni jira rakkoon jiru hoo dhiibnes boo'u jira, hoo dhiibnes boo'utu jira. Sunis rakkoo garuu kan isaanii caalaa kan duraa tokkummaa uummataa cimsuu irratti kan hojjennu. Maaliif ambaashaan isaan qoqqoodatan jiraachuu baannan haga fedhan yoo qoqqoodaman rakkoon ammas hin deemu, of eeggannaan deemna. Kanaaf uummata irratti hojjenna. Tokkummaa isaanii caalaa immoo akka isaan uummata keenya hin qoqqoodne yeroo isaan uummata keenya qoqqooduudhaaf yaalan dura dhaabbachuu isaan irratti hojjenna. Itti aansee beekamtii, dhageettii, beekumsa, dandeettii qabnu hundaan walitti dhufanii akka waliin hojjetan, madda rakkoo akka hin taanee fi madda furmaataa akka ta'an irratti hojjetaa jirra. Gara fuulduraas kanuma itti fufnu ta'a. Waa'ee hayyoota irratti kaafte hojiin hayyoota beekumsa maddisiisu, beekumsa san aqaaruu, tottolchuu fi uummataan gahuudha. Knowledge production, knowledge packaging or preparation and dissemination. I think hayyoota waa jiran keessa amma tokko kan hojjetaa jirru nu wanatti fakkaata. Baay'ee hojjetaa jirra, yaalaa jirra, maddisiifna. Paartiin biyya bulchus, paartiin biraas beekumsa nu qabnuun, muuxannoo nu qabnuun nutti fayyadamuu barbaade nuti harree saba kanaati yeroo kamittuu hojjechuudhaaf qophiidha, hojjechaas jirra. Kan nuti hin fudhanne jira garuu. Beekumsa qabnu, dhageettii qabnu, dantaa garee tokkootiif hojjechuu hin barbaannu, hin fudhannu. Amanamummaan keenya uummata keenyaa fi sammuu keenyaa fi kaayyoon mishin keenya immoo ceehumsi kun bakka gahuudha. Waan ceehumsa kana bakkaan gahu irratti in hojjenna. Mootummaan kun yeroo barbaadetti nu ajajuu danda'a, yeroo barbaadetti diploy nu gochuu danda'a, ni hojjenna. Waan ceehumsa kana gara fuulduraa geessu irratti waan mootummaa sireera tursiisee mormitoota hojii keessaa baasee ceehumsa kana gufachiisu irratti garuu they can count us out. Hirmaachuun barbaannu waan akkasitti irratti. Siyaasa deebi'u akka hojjetamu garuu hin ayyamnu, hin argamnu bakka akkasiitti. Bakka beekumsi keenya dhageeffamni nu qabnu bu'aa buusuu danda'utti hin argamna. Bakka argamuun keenya garuu paartii tokko bu'aa buusee jijjiirama kana miidhuu irratti hin argamnu hamma fedhe haa muufatanii malee. Dhaabbileen siyaasaatiilleen dadhabina qabu. Chaalenjiin guddaan biyya kanaa yeroo ammaatitti dhaabbileen siyaasaa dhaabbilee qabsootii hangammaa kan jiran. Gariin biyya alaa turanii, gariin biyya keessa turanii humna gahaa hin qaban. Dhaabbileen siyaasaa kun dhaabbilee mormiitirraa gara dhaabbilee biyya bulchuutti governance party akka jijjiiraman waan dandeenyu hundaan bira dhaabbanna, ni gargaarra. Nutti fayyadamanii mootummaa laafifne yoo jedhan immoo hin barbaannu tole hin jennu. Nutti fayyadamanii murna biraa kuufifne yoo jedhan immoo hin fayyadnu, hin fudhannu. Meeshaa diigumsaa ta'uu hin barbaannu. Meeshaa ijaarsaa malee. Nuyi biyya sanatti aangoorraa fedhii hin qabnu. Eenyutu aangoorra jirallee dantaa irraan kaa'anne. We are interested in the process, not the outcome. Processni kuni jijjiiramni qabsoo nagayaatiin dhufe kuni gara nagayaatiin gara filannootti geesse, filannoon amanamummaa qabu kan dorgommiin keessa jiru, kan ifaaf bilisa ta'e geeffamee uummanni kuni mootummaa ofii barbaade filatee akka jaaratu kan qabsoofnu. Kana keessatti abbaa kamiyyuu wajjin ni hojjenna. Saniin alatti garuu tifoozoo taanee itti fufuu hin barbaannu. San qofa osoo hin ta'in jecha, gocha, adeemsa, ilaalcha saba keenya, tokkummaa keenya diigu, ceehumsa kana gufachiisu kamiyyuu immoo dura dhaabbanna waan beeknuuf waan dandeenyu hundaan. Gaariidha. Marii keenya har'aa asumarratti goolabna. Profeesar Isqeel Gabbisaaf Jawaar Mahammad hedduu galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya haala yeroo Oromiyaa irratti mariin qopheessine kanumaan goolabna. Yeroo biraa immoo qophii biraatiin walitti deebina. Hangasittuu nagaan nu tura.